abdi nya boro no gette nyanna maal inni kun maalta ya uzubillahi min shaytanir maal nyaanni biraan jiru kana saa borootiin kan hojjette qabit abdi maalta nyaata ajaa'ibaati baruu matti nafni laal dhadhaa qaba maashaallah ta'ala maal nyaanni akka jijjiiramu abdi kan hin jedhini maal taateertu maal ta'e maal Ana lubbuun naan nyaattu kana nyaata jijjiiriitiin fidiyoo jiraate kabiraa. Abdi akkana hin jedhiniiti yeroo ramadaanaatti rakkatamee qajjira kasii gadi qooqa waan qooqa fiti gadi dabarsu dhabeetini karaa rakka ciisu meeqatu jiraati maal taatee laayifi makee laaltee jijjiiri jettaa ofii gadi yaadatuuf duuba kee nama duuba keetii sii gadi rakkataa yaadattu. Manaa qabna nyaata manaan namne. Ayinoo manaa kan jira natti gadi baay'eetiin hin bitee fida. No hin jira garuu immoo kun obboroo fintaa nyaata baay'ee bareedaa yoo barbaadde immoo isaan si ilaalee annaa jechuu danda'a bismillah. Maal tuttafe? Ana nyaata lubbuun gannaan fuutu kana nyaata. Laal asiin aanan hin jira yoo barbaadde saayin hin jira kun walaa nyaata waa takka itti nafni oo'aadha reeftan hojjedhe fireesha. Dhadhaadhaan hojjedhani simaaf gar humna sii ta'a. Atummaan nyaata maali ji'a ramadaanaatiin nyaatuma kana fiddee ka dhuftuuf maalinni nyaata jijjiiruu hin dandeettu ati nyaata haarawaa godhuu hin dandeettu. Abdi galgala wantoota biraatiin lulluuqattee kun guyyaaf gaariidha obboroo ittiin qabatta jedhee. Ani lubbuun naan nyaattu kaa kana. Akkan isiin nyaanne maal ta'e maaltu isaatu gadi. Jijjiirraa fedhaani. Okay boru kabiraasii hojjedha haadha nyaadhu. Mee ilaali mee hagama dhandhamni isaatu qammastee ilaalte. Ani ji'a ramadaanaatiin waan darartasaa dararaa keessa jirraa bar. Subhaanallah laa hawla labla kan jedhee. Hin safin jechaan taane hin jedhee. Mee fuulumaa gadii ka dhulaali fuulli kan kee konsoo deebi'eera barma akkami kana jedhu. Obboroon ka'eetiniin yonnaa jedhee ka hojjedhee bara ati gammadduu fa'aati nyaattuuf akkami. Ati qooqan oolchinu tatteerta bar. Nyaata jijjiirii fidi yeroo meeqa irra deddeebi'ee sitti hime. Amma nyaanni kun siin taane. Lubbuu gannaan fuune lubbuu na cufeeraan. Lubbuu situ ajaja malee lubbuu teetu si ajaja. Lubbuu abbatu ajaja malee yoo siin si ajajooma siin si ajajooma siin feete deemta jechuudha. Akkami lubbuun naan fuune jedha. Ande namni meeqaa bullee nyaataa jiraata akkana abdii akkana jedhu. Kanaanis sitti himaa moo maal taate? Hayi nyaanni kee hin fedhu nyaanni ati hojjetu naan taane yoo jette. Filachuun dandeetta firiija keessaa hin jira. Yookiin immoo kabiraanaa fidee itti ka'ee sii fidee naan jettaan garuu yaanni kan didda jedhee waan irraa yaadita kan qabu garuu osoo nyaatti maal ta'e sa'aatiillee nurraan ga'een nurraan gubee. Har'aa birra sii tara garuu nyaata yeroo mara wal fakkaatu kun nyaata ani jijjiirraa fedha guyyaarraa jijjiirraa fedha. Ramadaana keessa nyaata ofii barbaadu nyaannee akkasitti jiraachuu fedha. Hayyee obboroo hin dhabamne mana jira mana keessa jira. Obboroo har'a booda abdii maal si hojjedhu abdii maal feeta jedhee akka takkaan si gaafadhaa haadha kana na hojii boru kana na hojjedhaa hin ta'a jechuudha. Akkas feetaa? Jijjiirraa fedha nyaata jijjiirraa bichaa fedha. Maal anuma jijjiirraa mee maal ta'e? Lubbuun akka kennaa fuutu. Maanu dararta nyaanni kun maal godhee si darare nyaanni kun nyaanni ayyaama sa'aatiin nurra deeme. Waan sii qopheessetti gammaddee nyaachuu qabda. Midhaan akkana jiru nyaata akkana jiru waan ati akkana jettee faana iyyuu na dhibee jira. Dammoo boroo nyaata akkana argattee ta'e. Garuu immoo yoo diddaani kaasee kabraa ishee. Bakka adiisi amma nyaadha mara. Amma har'aafi nyaadha adiisi. Har'aa. Nyaatu garuu oduu gammaddee nyaattee natti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting irratti beekami eenyutu irraa acti godha. Harkaan nyaata. Nyaatni agarsiisa akka ta'e noonna yaa. Wallahi nyaata ajaa'ibaati. Nyaata mi'aaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyaata rabbiin nuu kenne. Akkana qabannee bira daraarree nyaannu dhiisiti. Osoo dhorashoo cabsaa takkaallee qabaannee ittiin ooluu dandeenyu taate wallahi alhamdulillah jechuu dandeenya. Meeqa kamtu ka argitee nuu gadi ka nyaatee buluu hin dandeenye waan ittiin lulluuqatu hin qabne. Kan akkana nyaatu duratti. Ka waan ittiin lulluuqatu hin qabne.
waan ittiin obboloo ka'uun qabne wallahi rakkataa meeqatu jira. Kanaaf meeqa fayyadatu immoo mana keenya keessatti nyaata filanne nyaata argitee kunnaan taane jedhaa kuni argitee lubbuu na cufa jedhaa kuni nyaanni kun bakka akkam irra deddeebi'ee nyaatuma kana kun fakkaatu kana nyaadha guyyaa maraayyuu jedhee kaboonaa fi nyaata jijjiirraanii firiija keessa guutee osoo jiru argitee kafaru meeqatu jira. Kanaaf yaa ummata kiyya waan qabnu irratti alhamdulillahi rabbil aalamiin jennee rabbii keenya galateeffannee nyaanni kun amma nyaata mi'aayaa akkamii irratti haadha manaa teessaniin xaarsinaa jedhi malee. Haati manaa teessanillee guyyaa xaaraa oolte garana deemaa oolte ijoollee wajjin garana badaa oolte obboroo kaate isinii goote. Nummoo as kaanee nyaata isiin nuuf hidde san yoo harkatti tuffannee yoo kanaa jijjiiruu didde kompileen goonu ta'e rabbiillee walitti dhufuuf deemna waan ta'eef. Laala haadha manaa teessan waan isiin isinii hojjette kamuu maashaallah jedhaan gammadaa nyaadhaa garuu chooziin kennina nyaata irra rakkataa isinii gadi yaadadhaa warra karaarra ciisee waan afaan takka bushatee dhabu yaadadhaa warra qooqa soomee qooqa boroo ka'ee oolee buluu yaadadhaa hin safinaa waan qabdan kamiinuu nyaadhaa iddoo amma jirtan qofa laaltanii uf hin dagatinaa kanaafuu filannoon kenninaa waan isinii qophaa'e kamiinuu nyaatarra chooziin godhinaa ergaa isinii qabaa bareedaa barnoota qabaa jennee haala dandeenyuun karaa aktiingiitiin gorsa keenya dabarfannee jirra waan kamiiyyuu hin filatinaa moor nyaatarra hin filatamina hadha qabeenya qabatamee bibboruun kee namaan beekamu galgala keenya rabbiin nu haa tolchu kulliyyuu kan isiniin jenna ramadaanaaf suura kaanee asumaanuu gorsa kan isinii sheer goona jenneeti. Sagantaan keenya kana fakkaata. Kana fakkaata isin immoo argitee qabaataan dhabuu danda'a. Qabaan immoo qaba boru qabaachuu danda'a. Kan nu gadi ilaaluu qabna. Argitee humna keenyaa ol akka hin deemne waan qabnutti alhamdulillah jennee qabnurraa sheer namaa goone haa jiraannu isiniin jenna. Viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Hanga qophii biraatti waliin deemnu like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyooleen hojjennu hundaa asirratti haa bu'an isiniin jenna. Ramadaana gaarii guyyaa gaarii isin jaalannaa umrii dheeraa fayyaa ta'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.